sature ya ada sana betamni wa isa tuna je kara na fauna ta anjuru beta ini dem je na rakisani mo aci dem mun barbadu ba usako baracun barbada ga tefi ini mo na rakisara kana mana mayu sanse ni semo kasinde to maladi su amma motor be kana badu basu masa yuti chali betamni wa yabba ko mo ini beri himballe sa tuna ci deme je yu beri ko da jalalum an mo kana manna baratu ko na wa kana fi mun barata mala cinde opsi o ma ti amasi su da biya sole ya taw ya daga sole tsantu ko na ti guyera ande ma shi wani da musu sole na hudu Hello. كيفك يا؟ الحمد لله أنا بخير. شو صحيت على البلد؟ شو صديق غالي؟ خلص أنا راجع واحد. مع سلامة. باي باي. باي. Ani gumala sa ande din mo. Baik, jadi baguro tadi kata orang kata ke kalau tu, anu mau kuliah lagi, tadi tu baru mau kuliah lagi, itu beri enggak sih itu kuliah. Risi ar kita. Pare, ada itu moji kan yang di kono. Yom nan tinggal. Anu mana mat kaya tadi, kami ada tempat yang sama kami, dah kan ada bukti kita tu ko, ada mana tu tempat. Tapi itu, ini pada ini, kami lagi. Doko, itu macam mana? Ya lang sila. Anam. Ako ni wambare dan. Kanu to daga mana aga ya da ni baba ta gafa nan je. Ayo bibi. Ini. Hah? Mate? Hei. Si kadhatura na kare akere tete biya lati jireenya kee jirte jireenya maatii kee jirtu as taa'e dhiiratti jaba baase. Biyya lamaa jette guutuu biyya laalattee hawwatu utuu dhiira faranjiitti jaba baastu booksii dibarsii tokko ol deebita. Kadhattuun rakkattu. Yaa wasak. Si sibichaa jiramni biyya kana keessa. Kadhattuu nana kadhattu kadhadhu as taa'e dhiirata jaba baasati. Wasak. Yaa miskiini. Maal fakkaatti kuni jaartii kun. Qotuku. Waajjira seetee biyya kana keessa kadhattuun kun daaraa ishee wantoota hedduu hojjette. Akkuma waan tokko rakkate. An durba mabuubaa beektanii ishee bilillee fakkaatu jechuudha. Ishee ala sii baasan. Waan takka rakkatanii dhiphatina bukkeetti. Bilillee ishee jedhama mabuubaa beekta. Haala kadhattati kadhattuu kana kadhattuudha kun jijjiiramtu. Ijoollee, yoo caaltu, caaltu. Mana kanaan gubatti ijoo nama jalaa fi ijoollee maal godhu. Yoo caaltu. Inni dhiyaatu kot. Maali nama jalaan qabduu gara maasaa taa'ee. Oleap. Yoo caaltu. Imman eeggatesitti keessan akkam goote. Dakki anuun barbaadan barumsa koo barachuun barbaada. Maal akkam maal barbaadu. Ilami abba. Amadu ke narada kana bode bakka narada bodoke amma dawale padala wa madan mademta no dem Dem je. demta inargina demta. Halo.
Kottu mee dafii dhimmicha kana naa xumurraa dafii amma mucaan maleetti dafii naa kottu gooftaa koo dafii. Maal kun eeguun kun dafii nyaachuun yoo maal nyaatti jiraachuu fakkannaan jetti kun. Ooyi gudii qolchi deebisu amma deemta. Halo. Dad durba. Dad. Jirtu. Baay'ee birmoota. Akkam utuu qophaa'e miti. Moo isheen ona amansiista malee na diddee. Mee suutuma jedhii waamiitii waanuma isheen jettu irraa barimee. Maal ni diddeen? Mataana nyaatte baay'ee na aarsite baay'ee. Biyya jannata lafarraa namni tokko jiru jiraay? Maal jechuudha akkas jechuudha? Maal beettire? Maal beet? Ani tu jennaa dhatte birrii keessatti dhangalaattee yaadde. Jidde yennuu kun. Mee kottu dhiisi mee nannaqa. Maal lakkusin immoo as mana keessaa gadi baatanii as taa'anii ol deebi'uun iyyuu Ameerikaa fi Itoophiyaa gidduu hin ta'e maal deemtu? Amma isheen eessitti dheera ishee. Mana kana keessa yoo jaaltu. Waa maal? Kottu nama dhufe kottu. Jaaltu. Akkana. Maal sadii keessa kun? Bareeddi. Inni hamni dhugaa rabbi. Bareeddi ta'uun didde mana hin bareeddi. Omaan rakkatinaa sini? Waan si godhan dhaggeeffatu dhagiiti. Dhimma godhatinaa sini? Dhaggeeffatu dhaan nama gaariidha. Maal caaltu maal ta'a? Taa'ee nyaadhuun natti jettu kun maal? Maal akkasii? Maalan taa'ee nyaata hojiidhaan dudda cita malee handeemuun godhu. Wayi dudda citu maal dudda citu? Ilaala achii hojiin tokko hin jiru. Iddoo mateessu jechuudha. Soofaa akkas haa xooftee yoo barbaadde irra teessaa yoo barbaadde irra ciista iddoo mateessu waan tokko hojii kan jedhamu jiru. Barnoota koo baratee xumuruun barbaadan deemu. Maal mucaan yoon akkam jedhe sii galaasii fi hiriyoonni kee warrumti si caalan iyyuu warri si dura yoona barumsaaf ta'an eessa akka isaan gahan beektaa amma kun muka ibsaa jala afaan bananii deemaa oolumni beeksisa barbaadan eessa gahanii baay'ee barumsa jettu fuudhanii muurii of keessaa gadi. Inni barumsi eessa gahanii isaan? Warra baratee hojii qabatee immoo dilaantu hojii warra muka jala deemu dhiistee. Yaa caalu gaafa achi gaxxachuudha. Hojii kan jedhame tokko hin jiru. Geessee nyaachuu, dhuguu, dhiqattee, bohaaruu. Agartamni warra feesbuukii irraan buusan intarneetirra akkatti waan tokko hojjettu madamsiin jiru yaa nyaata isaanii immoo wayyoo muuzii ta'u kuduraa muduraa maal ta'a kana diddaati maal taate jaa sirriidhaan ati jechuudha jaa erga biyya arabaa sana dhatte rakkinni uumamee biyya lafaa rakka jiru guutummaa guutuutti shaa kana irraan fakkisi keessaa bade sii galee walii gallee arrabni. Dhugaan siin jedhan tokko ittiin gaabbitu la anala biyyoo kana nyaadha yoo itti gaabbite tokko ittiin gaabbitu gaaffii yaadda akkam jiramti maal jechuun qabamaadha mini yoo ta'u jechuu kooti qabamaadha akkam bareeda akkam baay'ee bareeda dhugaa na caalaa baay'ee caalaa barbaachisamoo erga tachiidhaan eenyutti argitame qarshii namni qarshii addanaa ergitu doolaara hiikee mana baankii walirra sii tuulu akkatti walirra sii tuulu barbaachisaadha. Abbaa dhiisati borisatti tattaa'ee amma jaartarra dhallee dubbii toora jennaa hamburga nama maqaa kee barreessuu jalqabaa achi ala madam walii galan isaanii amma bartu fixeera dubbii ganna qajaarsa. Tole sii jettee Tole naan jetture ana waan san argamuu ijoolleen argamta garuu argamtu tole sii jettee tole naan jetture isin yoo ta'e akkuma argatti gaditti gadhiistanitti mucaatti dubbii gadhiistanii kanaaf bushaan maalii jedhamu bushaan maalii jedhamu gadhiisan gaafa daree jalatti jechuudha sabba lamee sana lama fudhatan lama si'a 12 akka mucaa kun balleessaati maal kasii jedhiitu Mano dia sama kawan kita mah kenal. Arsi ala erga betul ni morgan jaga sana ada dempe. Ni tidak ni pura tanena ada kage begitu lah. Ala. Chal tu kot.
Kottu taa'e. Bilbili kaa. Yoo bilbilli. Gurbattii mana kana keessaa foon koo gugubdee nyaachuuf jettu bakka hin taane. Immoo taa'al gurbaa maal jettu soddaa fi bilbilti. Soddaa lafa bilbiltoo deemi. Maal soogidda du'e ishee haguugu maal soddaa isheen? Soogidda ishee baasu maal intala kooftitu soddaa barbaadamu jaangoo wallaaltuudha. Immoo intala akkas bareedutu jaallatanii qabatanii waan tureesanii. Intalli koo waan kana keessa hin jirtu hin qabdu intalli koo. Isin immoo obbo ijoolleen malaa dhaggeeffataas garaa keessatti wal fixattee baatee garaa bagatee ol gaafattee wal ilaallattee baatee dhalattiin isiniin jedhama. Yeroo ala baatu gara ala baatee baay'ee sooromtu waan ta'eef namni birrii asitti argamu barbaachisaadha. Dhuguma natti argama yoo argama reebirrii natti mala. Isinitti isin ergama gurbaatti isin ergama maal taatan isinii? Tasuma ta'uu qabu. Ta'u kun Akka itoo haaftu. haaftu intala keessan yeroo mana eebbisuu barbaaddu asitti as daaraa kana keessatti haaftu. Natti ergitu hin jedhe malee rakki natti ergitu. Isa dhiisa akkoo qabu walumaa dhattanii fuutu gurbaa jechuudha. Gurbaa daandaa bilbila isaa bilbila amma dubbiin maala? Bilbiluu raabba. Waan sanaa bilbilli. Amma sin barbaada mana keenyatti dafii kottu. Lakki rakkin nuun uumamne amma dafii kottu. Lakki rakkin jiru garuu dafii kottu amma si barbaade. Manuma keenyatti amma dafi. Tole. Bilbilee. Beera dubbiin. Isaa isin. Isin akka koyaadha. Obbo. Isin obbo. Maal kun maal fakkaata kun? Maal taa'e kun haadha kun haala gadi bilee maal? Akkamitti moo'ii mooraama kana jala dhaggeeffataatti amma daftee makka jette hoo? Yoo jaalallee kun adawwatu akka soo biraa balleessu. Garaa qabu. Allaattii simbira facaala barreessita kaa? Maal yaree? Namni akka kee kana biyya kana kee jiran seeni malikko. Caaltu. Obbo. Maaliif ariifattee na waamta damma kun? Damma ko gaafa wajjin ala baatu taa'e damma ko amma gaama ko. Oh my god. Bareedu. Ay damma ko. Kila deemtaa damma ko. Magaalaa balleessuu. Waan taatu. Rakkoo tokko qabtore. Eenyumaan kun qeerransa ture nama leenca. Waan tokko alatti amanee. Akkam reema sadee dhufa dhimma. Waadaadha moo kakaadha? Waa beekee hafitu lafa kanarraa amma maala waan akka nuti uumamuu kunii. Maal taatanii ture? Maal taatanii ture? Hatta qorakkoon kana qabatanii ati isheen jaallattaa inni isheen si jaallatu. Ijoollee akkasii wal jaallatanii odeeffannoo guddachuu yeroo kana badaan jiru isin garuu fiixaan baatu yaadu. Dhagaa kana qabattee maal jettee kasabtaa? Jaalallee koo caaltuu yookaan ansi dhiisee isa nama kan biraa keessa ilaalenna ija duubaa kan biraa keessa ilaalenna seexanni laga yambee ol yaadee naana ilaaltu jetta. Yoon jetta obsi kaa yoon durba kan biraa fuudhe waaqayyo lubbuu koo foon koo gargaraa fuudhe kakata. Eegaleeru asis akkasitti kakatachuu qabaannaa kana amma kakaa keenya naachuudha qabat. Rakaa. Rakaa.
maal sa'i as gabbaa'e. Abba maalla? Abba maalla wanti mana Kana kana mostoo kana mana koo. Galan. Dikoo kana. maalla reewwan isaa jiru? Maasi gadi ulgal. Gima di situ mas. Salima. Aku galan mon. Boleessa koo kun wanta addaadha kun. Kabati mo isaan geejjibsiisi. Taatanii wal ajjeesuu keessatti wal ajjeesuun barbaachisa. Nuti wal ajjeesaayi. Maal akkattani isin? Dhumeera amma dubbiin hundumtu dhumeera. As gabbaa'e. Dhumeera. Maal boo? Dhumeera. Amma dhumeera. Dhumeera. Dhumeera dubbiin. Maal akkam guddistan isin gaa? Kottaan waa maree laa kottaan. Ilma kanaa ijaatin. Kemati tikin. Ngadi jengkiri. Waraan Wakil zingatir, eebbisee zingatir. Kun qaama mana qabu. Achirratti immoo jireenya adda akka jiraatu jedhama. Saatee jiraatu. Waan kanaaf kana dhala jijjiiramuu qabu. Tokko qabu akka diinaa tolaan akka gosa gubbaa kanaati. Gubbaa booddeen keessanii waan ta'eef akka diinaa tolaan. Maaloo gammako. Daaki gad. Loltuu kana gatimaan keessatti qabatti gammatu gaa. Maaloo gammako. Daaki addeeti. Hammam keessatti hammaman gahaa seete gafaa baadhi jedhee yoo kun maal fakkaatti kun hin jedhaman lafaa baate seetee hojii nama dhugaa waaqoon isin jedha na dhooftanii caccabsuu dandeessa garuu ammatti na dhooftanii caccabsitu lubbuu shamarran meeqaa asittan bittan awwaara keessattan bittan daaraa keessatti adamaa kee dhiisee elaa dhiise hidaa taata kun adamaa waaqayyoon dhiise. Abbatiin diddamini kan irratti lafa birii lafaa fi filaanneen horii gurgurte mana keessaa waan tokko horiin tokko ni gurgurtamanti. Amma immoo mucaa xiqqoo kana biyya alaatti hin argaatu. Umurii mucaa kanaa yoom geemu? Saanatu beeka si beeka. Ni ilaalla mas akka isheen hafu. Mucaan kun yoom biyya alaa deemuudhaaf umurii ishee ga'e? Haa ta'u amma humna keenya caccabsee dhugaatti hiikkaa wanta ta'e hundumaa diigdee taa'e ni ilaalla. Akka isheen hafu nan jiru. Hundeen kun jedhamu mucaan kun immoo mana kanaan jiru. Ni ilaalla ittuma qofa. Ni ilaalla. Aati waan nuti amma nama qabamu qabne. Haa mucaan kun. Ana moositu mana geggeessaa kan ilaalla. Nima ilaalla.